Nagaan Waaqayyoo bakkaa fi haala jirtan hunduma keessatti isiniif haa ta'u. Obboleewwan koo hafuuraa bakkaa fi iddoo garaagaraa jiraattanii sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo hirmaachuudhaaf warri iddoo kanatti walitti qabamtan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuun barbaada. An obboleessa keessan hojjetaa Wangeelaa Dookter Alamaayyoo Hotteessaati. Garee waliin dubbii kana keessatti waggoottan baay'eedhaaf dubbii Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo fi tajaajila garaagaraa waliin hirmaachaa turuun keenya, tajaajilaa turuun keessan hin beekama. Har'as immoo Waaqayyoo bifa kanaan carraa nuuf kennee jira. Carraa inni nuuf kenne kana kanatti immoo sagalee Waaqayyoo walii wajjin in hirmaanna. Waaqayyoo sagalee dhaga'uudhaaf jennu kana akka inni nuuf eebbisu, akka inni sammuu keenya banu, akka inni nuti dubbatu kadhannaa gabaabaa walii wajjin in kadhannaa jechuudha. Waaqa keenya si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoostiin waan nu gargaarteef galatooma. Araaraa fi nagaa nuuf kennitee yaa Waaqayyo bakkaaf haala jirru hundumaa keessatti nu gargaartee obboleewwan keenya, obboleettota keenya biyya keessaaf biyya alaa jiraatanii haala ulfaataaf haala hin ulfaanne keessa jiraatanii warra sa'aatii kana sagalee kana dhaggeeffachuudhaaf iddoo kanatti walitti qabaman hundumaa waan isaan gargaarteef maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma kana walitti qabamnee sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf jenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keeti kana yommuu dhageenyutti sagaleen kee yaa Waaqayyo caba keenya nuuf haa fayyisu, nuuf haa wal'aanu, hafuura kee nuuf ergi yaa Waaqayyo, nu jajjabeessi. Yaa Waaqayyo sa'aatii kana keessatti warra si dheebotanuuf dheebuu akka ati baastu, sagaleen kee bishaan keessaayyuu bishaan nama dheebuu baasu. Yoo isa dhugan lammaffaa kan nama hin dheebochiifne, yoo nyaatanis nama quubsa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin, yoo uffatanis nama ho'isa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanatti nuuf ergi. Isa amma dhageenyu kanaan immoo jiraachuu akka dandeenyutti nu gargaari. Hafuurri hamaan harki diinaa sa'aatii kana jalqabee kan rukutame haa ta'u, kan hidhame haa ta'u, maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun keenya haa banamu. Isa dhageenyatti immoo eebbifamuu akka dandeenyu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Waan nu gargaartuuf immoo galatoomi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin jennee si kadhanna. Ameen, ameen, ameen. Tole sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaannaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2:1-15 kan jiru walii wajjin ilaalla jechuudha. Kitaaba moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2:1-15 kan jiru ilaalla jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akkas jedha. Yeroo Waaqayyo bubbeedhaan Eliyaasiin gara samiitti ol fudhachuu ga'etti Eliyaasii fi Elsaa'i gara Gilgaalii ka'anii karaa deemaa turan. Eliyaas Elsaa'iin ati asuma turi Waaqayyo Beetelitti na ergeeraatii jedhe. Elsaa'i garuu dhugaa Waaqayyo jiraataa ani lubbuu keetiin nan kakadha. Ani gadi siin dhiisu jedheen. Kanaafuu isaan Beetelitti gadi hin bu'an. Ergasiis waldaan raajotaa kanneen Beetel turan gara Elsaa'i dhufanii ati akka Waaqayyo har'a gooftaa kee si biraa fudhachuuf jiru beektaa jedhanii hin gaafatan. Elsaa'i ammoo eeyyee ani nan beekaa garuu isin waa'ee isaa hin dubbatinaa jedheen. Eliyaasis yaa Elsaa ati asuma ture Waaqayyo gara Yerikootti na ergeeraatii jedheen. Innis dhugaa Waaqayyo jiraataa ani lubbuu keetiin nan kakadhaa. Ani gadi si hin dhiisu jedheen. Kanaafuu isaan gara Yerikoo deeman. Waldaan raajotaa kanneen Yerikoo turan sun gara Elsaa'i dhufanii ati akka Waaqayyo har'a gooftaa kee si biraa fudhachuudhaaf jiru beektaa jedhanii gaafatan. Innis eeyyee nan beekaa isin garuu waa'ee isaa hin dubbatinaa jedhan. Eliyaasis ati asuma turi Waaqayyo Yordaanositti na ergeeraatii jedhen. Innis dhugaa Waaqayyo jiraataa ani lubbuu keetiin nan kakadhaa ani gadi si hin dhiisu jedheen. Kanaafuu isaan lamaanuu ka'anii deeman. Isaanis Yordaanos bira dhaabatan. Waldaa raajotaa keessa namootni 50 dhaqanii irraa fagaatanii fuula isaanii dura dhaabbatan. Eliyaasis kaabbaa isaa of irraa baasee dadachaasee ittiin bishaan dha'e. Bishaan sunis mirgaa fi bitaatti gargar qoodame. Isaan lamaanuu lafa gogaa irra ce'an. Eliyaasis erga ce'anii booddee Elsaa'iin mee waan ani utuu si biraa hin fudhatamin siif gochuu danda'u natti himi jedhe. Elsaa'i immoo hafuurri kee dachaadhaan narra haa bu'u jedhee deebiseef. Eliyaas immoo ati waan rakkisaa kadhatte ta'us yoo ati yeroo ani si biraa fudhatamutti na argite hafuurri kun kan kee ta'a. Yoo kanaa achi kan kee hin ta'uu jedheen.
Utuma isaan haasa'aa deemanii gaariin ibiddaa tokkoo fi fardeen ibiddaa akkuma tasaa mul'atanii isaan lamaan gargarii baasan. Eeliyaasis bubbeedhaan samiitti ol fudhatame. Elsaa'i waan kana argee yaa abbaa koo gaariiwwanii fi abbootii farda Israa'el jedhee sagalee ol fudhatee iyye. Elsaa'i ergasii deebi'ee isa hin argine. Innis uffata isaa qabee iddoo lamatti gargar tarsaase. Innis kaabbaa Eeliyaas irraa bu'e sana fuudhee deebi'ee qarqara laga Yordaanosii dhaabate. Ergasii kaabbaa Eeliyaas irraa bu'e sana fudhatee ittiin bishaan dha'e. Waaqayyo waaqni Eeliyaas sun amma eessa jira jedhee gaafate. Yommuu inni dha'etti bishaan sun mirgaa fi bitaatti gargari qoodame. Elsaa'is hin ce'e. Waldaan raajotaa kanneen yerikoodhaan dhufanii waan kana ilaalaa turan hafuurri Eeliyaas Elsaa'i irra bu'uutti jira jedhan. Isaanis isa simachuudhaaf dhaqanii fuula isaa duratti lafatti gombifaman jedha. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti kutaa amma dubbise kana dhageessanii jirtu. Kutaan kun seenaa baay'ee nama ajaa'ibu kan kanaan dura dubbifanne, kan lallabne, kan lallabamne ta'uu danda'a. Seenaa nama ajaa'ibu seenaa Eelsaa fi raajota naannoo sana jiran seenaa isaan gidduutti ta'edha. Seenaa kanarratti gaafa ilaallu Eeliyaas raajii nama cimaa, raajii guddaa ture, Waaqayyoon amanamummaadhaa fi haala gaariidhaan tajaajilee nama darbeedha. Erga inni darbee booddee Eelsaan isa duubaan ka'ee tajaajila isaa bifa gaariidhaan tajaajilee nama darbeedha. Tajaajila lamaan isaanii kana gaafa ilaallu tajaajilli Eelsaa tajaajila Eeliyaasiitirraan amma dachaatti hin baay'ata. Baay'inaan yoo ilaalle jechuudha. Baay'inaan yoo ilaalle jechuudha. Tajaajilli Eelsaa hin baay'ata jechuudha. Haa ta'u malee Eeliyaasii fi Eelsaa gidduu wantoota ture sana gaafa ilaallu nuufis barumsa guddaa wanta qabutu achi keessa jira. Eelsaan waan baay'ee cimaa tokko Eeliyaas gaafate, waan baay'ee cimaa tokko argachuudhaaf carraaqqii inni godhe, adeemsa inni deeme, adeemsa kana walii wajjin ilaalla jechuudha. Okay. Kanaafuu Eelsaan gaafa Eeliyaasiin hordofu waa tokko argachuu barbaadeeti. Waan inni yaadetu jira. Waan inni argachuu barbaade tokkotu jira. Waan argachuu barbaade sana arguudhaaf immoo adeemsi inni deeme jira. Gatiin inni kafale jira. Bu'aa baay'een inni keessa darbe jira. Jecha namaa, jecha haala ulfaataa wantoota inni keessa darbe jira. So har'a immoo inni kun nuufis barumsa guddaa ta'a jennee jirra. Saatii kanatti immoo walii wajjin mata duree nuti irratti sagalee Waaqayyoo ilaallu isa caalu argachuudhaaf jabaatanii carraaquu mata duree jedhuun sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaana jechuudha. Isa caalu argachuudhaaf jabaatanii carraaquu. Isa caalu argachuudhaaf jabaatanii carraaquu. Mata duree isaa qabadhaa. Guutummaa lallaba koo har'aa keessatti, guutummaa barumsa koo har'aa keessatti wanti nan dubbadhu ijoon isaa isa caalu argachuudhaaf jabaatanii carraaquu kan jedhudha jechuudha. Carraaquu isa jedhu kana macaafa qulqulluun iddoo baay'eetti hin dubbata. Akka nu carraaqnu, akka nu hojjannu, akka nu tattaaffachuu, jabaachuu isa kana macaafni qulqulluun iddoo baay'eetti hin dubbata jechuudha. Kan namaaf milkeessu Waaqayyoodha. Nuti immoo hin tattaaffanna, nuti immoo hin tarkaanfanna jechuudha. Kaayyoon lallaba kanaa, kaayyoon barumsa kanaa wanta Waaqayyo nuuf arge yookaan immoo wanta Waaqayyo nutti dubbate argachuudhaafi gufuuwwan fuuldura keenya jiran hunda isaanii mo'annee carraaqqiidhaan gara fuulduraatti deemuu akka qabnu hubannaa uumuudhaaf jechuudha. Akka seensaatti waan akka mammaaksaa tokko, waan akka oduu durii fakkaatu tokko dubbadheen barumsa koo ittaan seena jechuudha. Namticha tokkotu yeroo tokko qe'ee masaa keessatti boolla bishaanii qotachuu barbaade. Sababiin isaa naannoo mana isaa sana keessatti, naannoo mandara inni keessa jiraatu sana keessatti bishaan baay'ee rakkisaadha. Bishaan baay'ee rakkisaa, baay'ee fagoorra dhufa waan tureefi namoonni baay'een qabeenya qaban manuma isaanii keessatti bishaan qotatanii bishaan boollaa qe'ee masaanii keessaa dhugu turan jechuudha. Qe'ee masaanii keessaa bishaan dhugu. Innis immoo anis qotachuun qaba. Anis bishaan kana qotadhee qe'ee makoo keessaa dhuguu qaba jedhee waan yaadee fi bishaan boollaa kana qotuu jalqabe jechuudha. Naannoo
meetira tokkoof wayii erga qotee booddee in dadhabee abdii kutatee dhiisee biraa deeme jechuudha. Abdii kutatee in dadhabee dhiisee maal godhee biraa deeme jechuudha. Naannoo meetira tokkoo fi wayii gaafa akkuma qoteen jechuudha. So ammas guyyaa itti aanu deebi'ee boolla iddoo biraatii qote. Iddoo biraatitti boolla kan biraa qotuu jalqabee meetira tokkoof wayii erga qotee booddee ammas hin dadhabee in deeme jechuudha. So haaluma kanaan namtichi boolla torba qote jechuudha. Iddoo torbatti boolla qote. Sanas hin qotee meetira tokkoof akkuma qoteen hin dadhabee hin dhiise. Lammaffaas, sadaffaas, afuraffaas, shanaffaas, jahaffaas hamma torbaatti qotee sana booda maal jedhe namtichi lafti kun bishaan hin qabdu jedhe. Lafti kun bishaan hin qabdu jedhee maal godhee dhiisee biraa deeme jechuudha. Abdii kutatee dhiisee biraa deeme lafti kun bishaan hin qabdu jedhee. Waa'ee lafa kanaa namtichi beekummoo irra dhufe jechuudha. Irra dhufee maal jedhaanii ati maali hamma ammaatti bishaan hin baasne hamma kana boolla wanti qoqqottuuf maal jennaani hamma boolla torbaatti iddoo baay'eedhaan qotee bishaanicha nadhabe bishaanichi hin jiru jedhnaani namtichi haala lafa sanaa beeku kan ofiisaa bishaan qotatee qe'ee isaa keessatti itti fayyadamaa jiru tokko maal jedhaani rakkoon dhabamuu bishaan kanaa lafti waan bishaan hin qabneef osoo hin taane situ carraaquu dadhabde situ abdii kutatee duubatti deebi'ee jedheen jedhama. Osoo jabaattee qottee jiraattee meetira tokkoof wayii qottee dhiistee biraa deemuu osoo hin taane hamma meetira 2-3 osoo gadi qottee jiraatte bishaanicha ni argata turte. Carraaqii keetu dadhabaadha. Situ dadhabee jedhee itti himee bira darbee jechuudha. Baay'een keenya bara kana keessattis har'as jechuudha. Baay'een keenya waan baay'ee argachuu barbaanna. Tokko baay'een keenya hojjannee milkaa'uu barbaanna. Kaan keenya immoo barannee milkaa'uu barbaanna. Daldalaan milkaa'uu barbaanna. Miidiyaa kanarratti milkaa'uu barbaanna. Waan kallattii garaagaraatiin milkaa'uu barbaanna. Yookaan immoo wanta yaadne sana bira gahuu barbaanna. Tajaajilaan bifa guddaa ta'een, bifa hiika qabu tokkoon, bifa nama furuu danda'u tokkoon tajaajila wayii tajaajiluu barbaanna. Haa ta'u malee dibata wangeelaa barbaanne, dibata samiirraa barbaanne garuu obsaan kadhachuu hin dandeenyu. Obsaan jala turuu hin dandeenyu. Guddina hin barbaanna. Qophii gaarii hin goonu. Barumsa hin barbaanna. Cimnee garuu nama barate ta'uu barbaanna. Cimnee barachuu garuu hin feenu. Tajaajiluu barbaanna. Kadhannaadhaan sagalee waaqayyootti of qopheessuu hin dandeenyu. Hojii hojjechuu barbaanna. Garuu cimina hin qabnu. Tattaaffii hin qabnu. Carraaqqii hin qabnu. Hin dadhabna. Abdii kutanna. Waldaa keenya keessattis jireenya keenya keessattis sosochii hafuuraa akka inni ta'uu barbaanna. Sosochiin hafuuraa akka inni ta'uu barbaanna. Haa ta'u malee qophii barbaachisu qophii sochii kanaaf ta'u gochuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee gochuu hin dandeenyu. Akkaataa kanaan duubatti hafna jechuudha. Akkaataa kanaan wanta argachuu barbaanne sana osoo hin argatiin hafna jechuudha. Seenaan Elsaa'i fi Eliyaas gidduutti ta'e wanta baay'ee nu barsiisa jechuudha. Elsaan carraaqee fiigee abdii osoo hin kutatin wanta argachuu qabu sana argate jechuudha. Wanta argachuu qabu sana argate jechuudha. Macaafni qulqulluun macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 gaafa ilaaltanu lubbuun nama dhibaa'aa jechuudha. Lubbuun nama boose'aa yookiin nama dhibaa'aa tokko waa tokko hin hawwiti garuu hin argattu jedha. Garuu hin argattu. Namni carraaqu, namni jabaatu inni immoo waa argata hin quufa jedha. Hin quufa jedha. Adeemsa Eelsaa gaafa fudhannu naannoolee 4 geographical place 4 keessa akka inni darbe laalla jechuudha. Eessaa ka'ee Gelgeelaarraa ka'e. Gilgaal yookaan immoo Gelgeelaarraa ka'ee gara Beetelii dhufee achiin immoo gara Iyyaarkoo dhufee achiin immoo gara Yordaanosii dhufe jechuudha. Gara Yordaanosii dhufe jechuudha. Haalli Eliyaas yookaan immoo Eelsaan dhufee keessa darbe kun haala baay'ee salphaa miti. Baay'ee nu barsiisa. Barumsa guddaa nuuf qaba. Har'a warra sagalee waaqayyoo dhageenyu, har'a warra boruuf carraaquu barbaannu, har'a warra guddachuu barbaannu, warra waa tokko argachuu barbaannu, warra barumsaan milkaa'uu barbaannu, warra hojiidhaan milkaa'uu barbaannu, warra tajaajilaan milkaa'uu barbaannu. Warra kanaaf namoota akkasii kanaaf adeemsa Eelsaa kanarraa wanta baay'ee barannaa jechuudha. Okay. Eliyaas Eelsaadhaan si'a 3 asuma tur jedheen.
si'a sadi asuma tur jedheen. Just stay here. Asuma tur jedheen. Asuma tur na waliin hin socho'in jedheen. Na waliin hin deemin. Waaqayyo na ergeera. Waaqayyo gara Beetel na ergeera. Waaqayyo gara Iyyaarkoo na ergeera. Waaqayyo gara Yordaanos na ergeera. Si'a sadi asuma turi jedheen. Elsaanis si'a sadi ani immoo si biraa hin hafu. Sirraa addaan bahu jedhe. Haleluuyaa. Sirraa addaan bahu. Addaan bahu waan jedheen. Lakkii asuma tur. Addaan bahu waan sirraa. Nan kakadha yoo barbaachise. Nan kakadha yoo barbaachise. Ani turuu hin danda'u. Nan deema malee as turuu hin danda'u. Baay'een keenya haalonni gaafa asuma turre hin dandeessu. Hin daldalin homaa argachuu hin dandeessu. Hin milkooftu. Hin baratin hin milkooftu. Hin tajaajilin hin milkooftu. Hin hojjetin hin milkooftu. Kana yaalin hin milkooftu. Gaafa haalli nuun jedhu baay'een keenya haalli gaafa asuma turre nuun jedhu nuti immoo iddooma sana turaa jirra jechuudha. Iddooma sana turaa jirra jechuudha. Eessaan garuu lakkii ani iddoo kanan turu. Wanti ani yaade isa caale dachaa lama kan Eliyaasiin caalu sana dachaa lama sana argeera waan ta'eef ani immoo as turuu hin barbaadu jedhe. Anas turuu hin barbaadu. Lakkisi gaa asuma ture anas turuu hin barbaadu. Raajonnis maal jedhaniini? Har'a Waaqayyo gooftaa keessirraa fudhata. Eliyaas koo hin deema har'a. Maaliif waan dadhabda? Lakkii dhaga'eera. Isin immoo callisaan dubbatinaa. Maaltu isin galche? Kan deemu ana. Ani waan argeera. Ani deemee milkaa'ina koo bira nan gaha. Ani deemee wanta argachuu qabu san bira nan argadha. Isin immoo callisaa jedheen. Waaw! Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa. Baay'ee nama ajaa'iba. Mee bakkoota Elsaan keessa darbe kana fi qormaata bakkeewwan kana gidduu jiru har'as immoo jireenya keenya keessatti qormaata nu fayyadu. Qormaata nuti mo'achuu qabnu. Isa kana waliin laalla jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Inni tokkoffaan Gilgaal isa jennuudha. Lakkoofsa tokkoo fi hamma lakkoofsa lamaa keessatti Gilgaal yookaan immoo Gelgeelaa isa jedhamu isa sana waliin laalla jechuudha. Okay. Akkuma dura kutaa kanatti dubbisne Gilgaalii ka'an isaan. Gilgaal jechuun obboleewwan koo. Gilgaal jechuun iddoo qormaanni jalqabaa itti jalqabu jechuudha. Adeemsa amma Eelsaa fi Eliyaas gidduutti ta'e kana keessatti adeemsa Eelsaan jalqabee ittiin dachaa argate wanta barbaachisan argate kana keessatti Gilgaal jechuun iddoo qorumsi jalqabaa itti jalqabu jechuudha. The first place of challenge bakka itti qormaanni itti jalqabudha. Yeroo baay'ee iddoon itti kaane iddoon nuti jirru sun qormaata guddaa qaba. Namni iddoo itti jiru sana keessaa ka'uu hin barbaadu. Haala keessa jiru sana keessaa ba'uu hin barbaadu. Hojii keessa jiru sana keessaa ba'uu hin barbaadu. Dhaabbata keessa jiru sana keessaa ba'uu hin barbaadu. Biyya keessa jiru sana keessaa ba'uu hin barbaadu. Hin mi'eeffata. Inni kun qormaata jalqabaati. Gelgeelaan iddoo Gelgeelaa yookaan immoo Gilgaal iddoo qormaanni itti jalqabu. Haalduree biyya kanaa, haalduree naannoo kanaa yoo ilaalle Gilgaal jechuun Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 2 hamma 9 gaafa dubbifannu Gilgaal jechuun iddoo itti dhagna qabaan itti raawwatedha. Iddoo itti Waaqayyo saba isaa waliin kakuu haaromsedha. Biyya Gibxii keessaa namoonni bahan namoonni baay'een isaanii gammoojjii keessa dhumanii dhaloonni haaraan gara Yordaanos gamatti ce'ee deeme. Yordaanos gamatti ce'anii akkuma deemanii dhaloonni gara Kana'aaniitti deemuu jalqabe kun baay'een isaanii dhagna hin qabamne. Kakuun isaanii Waaqayyo waliin hin haaromfamne ture. Kanaafuu Gilgaal jechuun iddoo dhagni itti qabame, iddoo namoonni baay'een dhaloonni haaraan iddoo itti dhagna qabate jechuudha. Inni kan biraa Gilgaal jechuun iddoo wanti hamaan Iyyaasuma boqonnaa 5 lakkoofsa 9 gaafa dubbannu iddoo wanti hamaan, wanti fokkisaan, wanti xuraa'aan suni warra Israa'elirraa iddoo inni itti isaanirraa iddoo itti citee irraa hafe, iddoon isaanirraa konkola'e jechuudha. Iddoon lafti Gilgaal jedhamu kun. Lafti Gilgaal jedhamu kun iddoo wanti hamaan Yegibsi Nawr jedhama. Macaafa qulqulluun afaan Amaariffaatiin gaafa dubbifatu Yegibsi Nawr. Wanti hamaan biyya Gibsii sun maal ta'ee iddoo inni isaanirraa citee duubatti hafe, iddoon isaanirraa konkola'ee duubatti hafe jechuudha. Biyyittiin kun kitaaba Iyyaasuu keessaa arganna. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 9 nan dubbisaa akkas jedha boqonnaa 5 lakkoofsa 9 akkas jedha lakkoofsa 9. Waaqayyo Iyyaasuudhaan ani har'a arrabsoo Gibxii sana isaan irraa gangalcheera jedhe. Haleluuyaa.
Haleluuyaa. Gilgaal jechuun iddoo arrabsoon, wanti hamaan, wanti xuraa'aan sun iddoo isaanirraa gangalate, iddoo isaanirraa bahe, iddoo isaanirraa ka'e jechuudha. Gilgaal jechuun. Gilgaal jechuun biyya akkasiiti. Eh, Erga Yordaanosiin gamatti ce'anee booda bakka isaan si'a jalqabaatiif itti qubatanidha Gilgaal jechuun. So kanaafuu haalli guddaan gatii kafaluun iddoo itti qormaatitti jalqabe iddoo kana jechuudha. Iddoo Gilgaal jedhamu kanaadha. Waaqayyo immoo qormaata kana immoo nama hin ceesisa. Eelsaan bakka kana dhufe. Gaafa Eliyaas asii ka'u, Eelsaanis asii ka'e. Qormaatota iddoo kana keessatti dhufan keessa qormaata dhufee isaan qunname keessa yookaan immoo Eelsaa qunname keessa qormaanni tokko qormaata ofiif du'anii ofiif miidhamanii waaqayyoof jiraachuuti. Iddoon kun jechuudha. Qormaanni biyya kana keessa nama qunnamu. Qormaanni iddoo ka'umsaa kana keessa nama qunnamu. Qormaata akkamiiti? Ofiif du'uu jechuudha. Ofiif du'uu, ofi miidhuu, ofiif miidhamanii waaqayyoof jiraachuu. Salphumatti maal jechuudha inni kun? Gooftaan Yesuus Kiristoos namni booddee kootii dhufuu barbaadu. Wangeela Luqaas boqonnaa 9:23 irratti namni booddee kootii dhufuu barbaadu maal ta'uu qaba jedhaa? Ofii isaa ganuu qaba. Ofii isaa ganuu qaba. Fannoo baatee duuba koo deemuu qaba jedha. Ammas iddoo biraatti wangeela Maatewos boqonnaa 5 keessa natti fakkaata. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa barsiisu yoo iji keetiin mirgaa si gufachiise isa of keessaa baasi. Ija lama qabaattee gara Sii'ool ibidda bara baraatti galuu irraa ija tokko qabaattee gara jireenya bara baraatti galuu qabdaa jedhee barsiise. Kana jechuun maal jechuudha? Ija tokko yoo iji keessa dogoggorse ija si dogoggorsan if keessaa baasi jechuun si keessaa haa ba'uuti. Namni kan biraa si keessaa ija sana haa baasuuti miti kan inni jedhe. Maal jedhee isa kanaa maal ta'uu qabaa? Atuyyuu of keessaa baasi. Yaa obboloota koo, harki kee mirgaa yoo si gufachiise ofirraa kuti jechuun it is very painful. Baay'ee nama dhukkuba. Harka ofii kutuun baay'ee nama dhukkuba. Miilli kee yoo si gufachiise ofirraa kuti jechuun miila ofii kutuun baay'ee nama dhukkuba. Ija ofii of keessaa baasuun baay'ee nama dhukkuba. It is very painful. Ofii miidhamanii yoo hamma barbaade inni si miidheeyyuu ofii keetiif miidhamtee garuu maal taata? Jireenya bara baraatiif immoo jiraatta jechuudha. Gilgaal akkas. Ofii miidhamtaa jireenya bara baraatiif jiraatta. Dhagna qabuun foon ofiitu murama jechuudha. Foon ofiitu murama. Gaafa inni muramu kakuun waaqayyo waliin haaromfama. Waaqayyoof immoo jiraachuun in dhufa jechuudha. Qormaanni inni tokkoffaan isa kana. Qormaanni Gilgaal irratti nama qunnamu. Inni lammaffaani qormaata haala mijataa comfort zone isa jennudha. Qormaata haala mijataa. Namni biyya ofii keessa jiru, namni iddoo tokko taa'ee haala mijeeffate iddoo sana keessaa ka'uu hin danda'u. Amma warri iddoo sana keessa jiranuu osoo hubannaa tokko malee haala mijataa keessa jiran osoo seeraan waan hunda osoo hin hubatin waaqayyoon hordofaa turan, adeemsa deemaa turan, waan ta'u sana dhumasaa osoo hin beekin jechuudha. Waan waaqayyo gochuudhaaf jedhu sana osoo hin beekin maal ta'uu qaban? Isa hordofuu qaban. Muluu isaa herreddu guutumaan guutuutti osoo hin barin waan ta'aa jiran guutumaan guutuutti osoo hin barin hordofaa turan. Qormaata akkasiitu nama qunnama. Partial obedience. Gamisaan waaqayyoof abboomamu jechuudha. You see? Iddoo kana qormaata akkasii kana keessa qormaanni akkasii kun Eelsaa qabuu hin dandeenye. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qormaanni akkasii qormaanni haala mijataa jireenya keetti qabuu hin danda'u. Atis Gilgaal keessaa hin baata maqaa Yesuusiitiin. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Okay. Gilgaal keessaa erga bahanii booddee gara Beetel deeman jechuudha. Gara Beetel deeman lakkoofsa 2 irratti. Gara Beetel deeman. Beetel biyya hafuuraati. Naannoo dhimma hafuuraa qabdu jechuudha. Naannoo dhimma hafuuraa qabdu waan ta'uudhaaf jiru hafuuraan Beetel jechuun iddoo itti Yaaqoob abjuudhaan iddoo itti Maasilaalii iddoo itti argedha. Abjuudhaan iddoo itti abjuu gaarii iddoo itti arge Yaaqoob jechuudha. Beetel jechuun. Haati Beetel dhimma hafuuraatiin dammaqxuu taatuyyuu malee Profeetikaalii aktiivii miti. Dammaqxuu miti profeetikaalii jechuudha. Waan ta'uudhaaf qabu ilaaltee tarkaanfii hin fudhanne jechuudha Beetel.
tarkaanfii hin fudhanne. Fakkeenyaaf yeroo dhufanii ijoolleen raajotaa waldaan raajotaa naannoo sana jiranii ilaalanii waaqayyo har'a mootii keessi biraa fudhataa kanan beektaa jedhani malee tarkaanfii hin fudhanne. Tajaajilli Eliyaas eenyurratti hafaa? Kaabbaan sun eenyurratti hafaa? Eenyutu isa fudhataa? They never know. Hin fudhanne kana tarkaanfii kana hin fudhanne isaan. Tarkaanfii kana hin fudhanne. Darbanii tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye. Kanaafuu amma maal jedhanii amma fakkeenyaaf yeroo tokko tokko dhimmoota hafuuraa kanaan biyyoonni beekaman yookaan immoo naannoowwan fakkeenyaaf biyyuma keenya keessa Itoophiyaa haa fudhannu naannoon tokko tokko kiristaanummaan dursee seene. Kiristaanummaan dursee seene dursanii kiristaanummaa fudhatanii waa'een kiristaanummaa isaanii fi haaraa miti. Fakkeenyaaf cherchoonni baay'een jiru. Nama hundi yoo dhuftee gaafattu yoo itti gaggaafattu namni hundi kiristaana. Mana kanas yoo gaafattu kiristaana. Mana kanas yoo gaafattu kiristaana. Haa ta'u malee kiristaanummaan isaanii sun baay'ee aktiivii miti. Cubbuu salphisanii ilaalu. Baay'ee fakkeenyaaf ani yeroo fiildiidhaaf biyya keessa yeroo naanna'u maalan argaa mana kiristaanaa keessa faarfannaa bareedaa isaa bananii garuu biiraan mana keessatti gurgurama jechuudha. Yusii ispirichuwaalii lafti sun ispirichuwaalitii qabdi. Haa ta'u malee keessa dhimma waaqayyoo sanarratti namni aktiivii miti jechuudha. Keessa dhimma waaqayyoo, hojii waaqayyoo, ajandaa waaqayyoo sana keessatti namni dhimmama miti jechuudha. So iddoo kanatti raajoonni walitti qabamanii ilaalu jechuudha. Beetel keessatti qormaanni dhufe qormaata haala baratamaa, qormaata bartee bakka kiristaanummaa keessa dhalatanii hin beekuu tarkaanfii cimaa garuu fudhachuu hin dandeenye. Qormaata akkasii kanatti nutti qunnama. Maal jenna yeroo baay'ee ani waggaa 20 mana waaqayyoo keessan ture. Ani waggaa 25 mana waaqayyoo keessa ture. Ani dhaladhe abbaan koos tajaajilaadha. Akaakoon kiyyayyuu nama wangeelaati jenna. Ofii keenya garuu jireenyi keenya aktiivii miti. Aktiivii miti. Mana wangeela harkaa qabnaa, hin lallabnaa, hin dhageenyaa, hin faarfannaa garuu ofii keenya aktiivii miti. Garuu ofii keenya dadammaqoo miti jechuudha. Beetel irratti wanta akkasii kanatti qunname. Beetel keessatti waan akkasii kanatti qunname. Achiin booda erga Beetel fixanii booddee lakkoofsa afuraffaarra gaafa laallu kutaa amma dubbisne kana lakkoofsa afur gaafa laallu garamitti deemanii gara Iyyaarkoo deeman jechuudha. Iyyaarkoo irras gaafa gahan Eliyaas akkas jedhan asturii jedheen ammas asturii. Asturii gaafa jedhu ani as hin turuu jedhe ammas haleluuyaa. Iddoo siif hin malle hin taa'in. Wanta tokko የተሻለ ነገር wanta gaarii tokko argite taanaan wanta fooyya'aa tokko wanta si barbaachisu tokko argite taanaan iddoo kanaan turin. Iddoo amma jirtu kanaan turin. Haleluuyaa. Sittan himaa jira. Sitti dubbachaa jira. Iddoo amma jirtu kanaan turin. Iddoo amma namoonni dhufanii gahan kanaan turin. Keessaa ba'i. Keessaa ba'i. Mul'ata qabaadhu. Ija qabaadhu. Argi. Haleluuyaa. Iyyaarkoo bira gaafa dhufan Iyyaarkoon immoo istirateejikaalii biyya baay'ee bareedduudha. Istirateejikaalii biyya bareedduudha. Ikoonomiin ishee tasgabbooftuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een biyya keenya keessaa garamitti baqatu? Ijoolleen dubaraa baay'een gara biyya arabaatti baqatu, gara Ameerikaa, gara Awurooppaa kan namni akkasitti babbaqata namni jechuudha. Maaliif? Ikoonomiidha. Biyya keenyaaf kan biraa walitti qabnee gaafa ilaallu ikoonomiin kan biyyoota biraa biyyoota Awurooppaa biyyoota Ameerikaa gaariidha waan jedhamuufi namni garasitti baqata jechuudha. Garasitti baqata. So biyyi Iyyaarkoo jedhamtu kun ikoonomikaalee biyya gaariidha. Ikoonomikaalee biyya gaarii qofa miti. Jireenya hafuuraatiinis biyyi kun maal akka taate beektu Iyyaasuu boqonnaa 6 gaafa dubbifattanii dallaan Iyyaarkoo kan akka Iyyaarkoon gadi hin baane akka isaan ol hin galle kan isaan qabee ture dallaan sun maal ta'ee dallaan sun hin diigame jechuudha. Dallaan sun hin diigame. Iyyaarkoon dallaan diigameera. Dallaan Iyyaarkoo diigameera. Kan miila namaa qabe, kan ija namaa qabe, kan tarkaaffii namaa qabe dallaan sun diigameera. Erga dallaan diigamee biyyi kun biyya gaariidha. Haa ta'u malee qormaanni biyya kanarratti nama qabu qormaata akkamiiti jettanii yoo nama gaafattanii qormaata milkaa'inaa የስኬት ፈተና waan jedhamu sana qormaata milkaa'inaati. Maaliif dallaan diigameera? Lafti ishee bareedduudha. Maallaqni hin jira. Ikoonomiin hin jira. Jireenya hafuuraas akkasuma rakkoo hin qabu. Waaqayyo dhufee gidduu seenee dallaa san diigsiseera. Kadhannaa isaanii dhaga'ee jira. Iyya isaanii dhaga'ee jira. Iddoo kanarratti namni maal ta'a? Hin quufa jechuudha. Sachureeti ta'a. Hin quufa. Quufee ta'a namni. Kan caalu mul'anni kan biraa jira jedhee hin yaadu. Biyyi kan biraa jedhee hin yaadu. Gama sana Yordaanos jira jedhee hin yaadu. Hin quufa namni. By the way quufni baay'ee waan gadheedha. Namni tokko gaafa quufu rakkisaadha.
By the way, beellis wanta gadheedha, quufnis wanta gadheedha. Jireenya hafuuraatiin milkaa'eera jedhee namni gaafa yaaduu jalqabu boruuf tarkaanfachuu dadhaba. Isa caalatti darbuu dadhaba. Raajonni iddoo kana dhufanis asuma dhaabbatan. Warri iddoo kanas baay'ee deemuu hin dandeenye asuma jiran. Quufaniiru. Kana caalaa mul'anni kan biraa hin jiru. Mul'ata arganiiru. Waan baay'ee arganiiru. Waan baay'ee raajii arganiiru. Waan baay'ee waaqayyo kana dura gaafa hojjetu arganii jiru. Kana caalaa hin jiraa tajaajilli. Kana caalaa hin jiraa mul'anni. Kana caalaa hin jiraa harki waaqayyoo. Kuni gaaffii isaaniitii miti. Asumatti dhaabatan jarri. Asumatti dhaabatan. Qormaati akkasitti isaan qunname. Qormaata akkasitti isaan qunname. Amma bakkoota 4 ilaallee jirra. 3 ilaallee jirra. Gara 4ffaatti ceena jechuudha. Lakkoofsa 6tti gaafa dhufnu gara Yordaanosii deeman jechuudha. Gara Yordaanositti deeman. Gara Yordaanos gaafa gahan Yordaanos seenaa baay'ee qabdiin beektu. Kakuu haaraa keessattis galaana guddaadha. Wanta baay'ee waa'ee Yordaanosis kaasuu hin dandeenya. Haa ta'u malee qormaanni Yordaanos irratti nama qunnamuu danda'u qormaata akkamiiti? Qormaati nama qunnamuu danda'u qormaata wanti kun hin danda'amu kan jedhudha. Qormaata akkasitti nama qunnama. Hin danda'amu wanti kun. Galaanni kun hin danda'amu. Wanti kun galaana daakanii bu'uun namatti ulfaataa. Keessa fiiganii bu'uun namatti ulfaataa. Namatti gamatti ce'uudhaan bidiruun hin jiru. Yordaanos gamatti ce'uun hin danda'amu. Hin danda'amu. Qormaata jedhutu nama qunnama jechuudha iddoo kanatti. Hin danda'amu. I challenge. Hin danda'amu. It is impossible to cross this river. Galaana kana ce'uun namatti ulfaate. It's impossible. The challenge of impossibility dha kan asitti isaan qunname jechuudha. Qormaata hin danda'amu. Hin danda'amu qofa miti. Yaa bolota koo dhaggeeffadha. Qormaanni iddoo kanatti isaan qunname qormaata hin danda'amu qofa osoo hin taane qormaata amantiitu isaan qunname. Qormaata amantii. Amantii fi hin danda'amuun Yordaanos irratti wal argan. Hin danda'amuu fi amantiin Yordaanos irratti wal argan. Maal jechuudha? Gaafa Eliyaas dhufee galaana kana bira gahu galaanni guutaadha. Galaanni gamatti hin ceesisu riqicha hin qabu. Eliyaas kaabbaa sana ofirraa baafatee bishaanicha rukutee bishaanichi iddoo lamatti cite. Achumaan hin ce'anii Elsaanis deebi'ee dhufee kaabbaa sana erga fudhatee booddee deebi'ee isa kana gaafa rukutu galaanichi iddoo lamatti addaan cite. What does this mean? Kana jechuun maal jechuudha? The impossibility become possible when faith interferes. Yoo amantiin gidduu seenuu wanti hin danda'amu jenne sun hin danda'ama. Ameen jedhii fudhadhu. Yoo amantiin gidduu seene wanti hin danda'amu jedhame sun hin danda'ama jechuudha. Hin danda'amu jette mitire Yordaanosiin kun addaan hin citu. Akkam godhee Yordaanosii kana addaan kutee gamatti ce'a jette mitire amantii fidi. Fidi amantii kee. Haaleluyyaa amantii kee fidi. Waaqayyo isa hin danda'amu jette sana Waaqayyo akka inni danda'amu godha. Haaleluyyaa. Isa hin danda'amu jette sana akka inni danda'amu godha Waaqayyo. Qormaata kana keessa darbee Elsaan isa caalu argate jechuudha. Isa caalu argate. Dachaa argate. Eliyaas maal akka isaan jedheen beektu? Waan ulfaataa na gaafatte aschaggaarii nagar noo xayyakken jedha. Waan ulfaataa na gaafatte. Garuu wanti kun akkamitti siif ta'a jedha. Akkaataa inni ta'uufis itti hime. Yaa boloota koo wanta caalu isa hawwine sana isa waaqayyo nuti dubbate sana isa dhageenye sana argachuudhaaf nuti maal gochuu qabna yookaan immoo Elsaan akkamiin argate isa kana dachaa lama tajaajila sana akkamiin argate kan jedhuuf immoo qabxii gaggabaaboo 3 yoo ilaalle gaarii ta'a jedhee yaada. Qabxii gaggabaaboo 3. Qabxiin tokkoffaan gaafa namoonni kan biraa dhaabbatan nuti ciminaan bakka sana darbuu qabna. Ameen. Gaafa namoonni maal ta'an? Gaafa namoonni dhaabbatan. Elsaan gaafa inni dhufu lakkoofsa boqonnaa 2 kitaaba moototaa 2ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gaafa ilaaltanii ijoollee raajotaa keessa namoonni 50 fagaatanii dhaabatanii ilaalu turanii. Yaa boloota koo yeroo namoonni dhaabatan ati ka'ii deemi. Yeroo namoonni rafan ati ka'ii hojjedhu. Yeroo namoonni dadhaban ati cimii dhaabadhu. Yusii qabxiin tokkoffaan isa caalu argachuudhaaf
Wanti nuti gochuu qabnu qabxiin inni tokkoffaan yeroo namoonni dhaquun dhaabatanitti nuti immoo maal gochuu qabna? Nuti tarkaanfachuu qabna. Nuti gara duraatti deemuu qabna jechuudha. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Baay'een keenya nama laallee dhaabanne, nama laallee gufanne, nama laallee rafne. Namoota warra sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan keessaa namoonni yuunivarsiitii seentanii beektan yoo jiraattan ijoolleen yuunivarsiitii yeroo baay'ee maal godhuu? Halkan hamma danda'e taa'aa bulanii guyyaa immoo nama shawwaduudhaaf nama dogongorsuudhaaf yaalu jechuudha. Maal jedhuu? Maal qo'attu sini maal qo'attanii maal fidduuf ammas hin jedhu. Akkas jedhu. Inni kun maaliidhaafi? Nama gowwoomsuudhaaf jechuudha. Nama gowwoomsuudhaaf malee isaan immoo dhokatanii qo'atu. Gaafa ati raftee kurruuftu isaan qo'achaa jiru. Gaafa ati wakii baatu isaan qo'achaa jiru. Isaan laabraarii taa'u. Isaan daftara isaanii qabatanii bakka wayii dhokatanii qo'atu. Ati immoo hin teessa. Yusii namoonni baay'een nama laallee gufanne, nama laallee dhaabanne, nama laallee kadhannaa keenya dhaabne. Abaluun kadhatu, paastariin keenya kadhatu jennee kadhannaa dhaabne. Abaluuyyuu akkas hin ta'a, abaluuyyuu mati cherchii keessa jedhee afaa harka walitti maratee ta'a. Ani maaliifan faarfadha, ani maaliifan dhaabadhee faarfadha jennee nama laallee miidhamne baay'een keenya. Waaqayyo guyyaa irraa waanjoo akkas kana nurraa haa cabsu. Nama laalanii gufachuu, nama laalanii dhaabachuu kana waaqayyo nurraa haa kaasu. Ani nama laalu gara fuulduraa deema jedhiin ofii keetiin. Ani nama laalee hin dhaabadhu. Iddoo namni dhaabatetti ani immoo gara fuulduraa nan deema. Ani nan tarkaanfadha. Nan deema, nan mo'adha. Dachaa lama sana immoo maal ta'a? Nan argadha. Qabxiin tokkoffaan isa kanaadha. Iddoo namoonni kan biraa dhaabatanitti nuti immoo darbinee deemuu qabna jechuudha. Darbinee deemuu qabna. Ani yeroo ijoollummaa kootti yeroo kutaa 8-9 yeroo barannu ijoolleen baay'een hiriyoottan koo na biraa hafan jechuudha. Na biraa hafanii. Isaan kun gara daldalaa gara qonnaatti na biraa gaafa isaan deebi'an, isaan kun gara gaa'ilaatti gaafa isaan na biraa deebi'an, ani immoo maal ta'e darbee deemee baradhe. Darbee deemee baradhe. Waaqayyo na gargaare. Darbee deemee baradhe. Kanaafuu iddoo namoonni dhaabatanitti hin dhaabatinaa. Darbaa deemaa. Inni guddaan isa argachuu barbaaddan sana arguudha malee darbaa deemaa. Waaqayyo immoo sin gargaara. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Qabxii lammaffaa. Dachaa argachuudhaaf Eelsaan akkamitti dachaa argatee nuti immoo akkamitti dachaa arganna kan jedhuudhaaf immoo qabxii lammaffaanii nuti immoo akkamitti dachaa arganna kan jedhuudhaaf immoo qabxii lammaffaanii isa namoonni kan biraa hin argin arguu. Isa namoonni kan biraa hin argin arguu. Namoonni baay'een gaddatu itti mul'ata. Namoonni baay'een dadhabinatu itti mul'ata. Namoonni baay'een kisaaraatti itti mul'ata. Namoonni baay'een ikoonoomii jireenya dinagdee amma baay'ee ol ka'aa deemu kanatti itti mul'ata. Rakkinatu itti mul'ata. Balbala cufamaatu itti mul'ata. Ati immoo akkas miti. Wanta namoonni hin argin arguu qabda. Lakkoofsa 12 Eelsaan maal jedhe Eliyaasi? Gaaffii ati na gaafatte kun hafuurri kee narratti dachaa haa ta'u jettee gaaffii ati na gaafatte kun gaaffii baay'ee cimaadha. Gaaffii rakkisaadha. Haa ta'u malee gaaffiin kun with one condition qofa ta'a jedhe. Haaldureen gaaffii akka ati wanta amma hawwite kana argattuuf haaldureen barbaachisu tokkoo fi tokko jedhe. Maarree inni jennaani haaldureen barbaachisu kun gaafa ani ol fudhatamu battalaan itti ol fudhatamu sanatti yoo ati na argite siif ta'a. Kana booda siif hin ta'u jedheen. What a hard situation. What a hard condition. You see? Maal taatu fakkeenyaaf amma Waaqayyo guyyaa har'aa kana yookiin immoo sa'aatii amma itti sagalee kana dhageessirraa jalqabdee sa'aatii 24 fi yoo na kadhatte akkas siif ta'a. Yoo kadhatu dadde garuu siif hin ta'u osoo Waaqayyo jedhee maal taana fakkeenyaaf 24 hours osoo nuuf kenne. Hin kadhanna moo maal goona? You see? Wantoonni tokko tokko conditionii qabu. Conditionii qabu. Kan conditionii hin qabne, kan haala hin qabne jaalala Waaqayyoo qofa. Achirra kaafee wanti baay'een isaa conditionii qaba. Haala qaba jechuudha. Maal jedhe Eliyaas? Isa amma na gaafatte kan argachuudhaaf haalduree tokko haalli ati guutachuu qabdi. Innis maali? Battala ani itti fudhatamuudhaaf jedhu sanatti yoo na argite qofa siif ta'a. So Eelsaan maal ta'uu qaba? Erga wanta kana dhaga'e maal ta'uu qaba? Isti yaadime. Ati bakka Eelsaa sana bu'ii yaadi. Osoo Waaqayyo akkas hin jedhe. Wanti kun gaafa inni ta'u battala inni ta'u sana osoo yoo argite siif ta'a osoo Waaqayyo sin jedhe maal goota? Akkamitti taata? Akkamitti dammaqxee eegda? Akkamitti dammaqxee eegda? Hammam dammaqxee ija kee Eliyaas irra goote? Amma Eliyaas maal jedhe? Yoo gaafa ani fudhatamu sana yoo argite battalaan itti fudhatamu sana yoo argite siif ta'a jedheera waan ta'eef kanaafuu ati maal ta'uu qabda? Ija kee Eliyaas irraa kaasuu hin qabdu. Yoo hirriibni si dhufellee hirriiba kee balleeffatta bishaan ofitti naqxaa. Ija kee libsuu ija keetii eeggattee Eliyaas ilaaluu qabda jechuudha. Waaw!
What a wonderful condition. What a hard condition. Conditionii baay'ee ulfaataa. Conditionii gaariis baay'ee ulfaataas. Kanaafuu amma conditionii himame kun dhokataa miti. Yoo argite siif ta'a. Yoo hin argin garuu siif hin ta'u. Yaa obboloota koo baay'een keenya arguu dadhabnee nuuf ta'uu dide. Arguu dadhabne. Baay'een ija nu qabani. Raajonni ija nu qabde. Maqaa raajotaatiin baay'een dhufe ija nu qabe. Raaga sobaatiin ija nu qabani. Barumsa sobaatiin ija nu qabani. Hawwii sobaatiin iji keenya qabame. Iji keenya qabame yaa obboloota koo. Arguu dadhabne. Eessaan garuu hin arge. Lakkoofsa 12 gaafa dubbifatan eessaan argee yaa abbaa koo abbaa koo. Haleluuyaa hin argate. Begeetaa beeyyesuus ila Gilgaalii ka'ee Beetel keessa darbee Iyyaarkoo keessa darbee Yordaanositti dhufee dhabuu qabaaree hamma kana carraaqee dhabuu qabaaree hamma kana barbaadee dhabuu qabaaree hamma kana si'aayinaan eeggatee dhabuu hin qabu. Hin arge abbaa koo jedhe abbaa koo. Waaw haleluuyaa. Akkam namatti tola yaa obboloota koo. Isa Waaqayyo siif arge gaafa argitu akkam sitti tola. Isa Waaqayyo siif arge gaafa argitu. Isa Waaqayyo siif ta'a jedhee kondiishinii tokko siif kennee kadhadhu siin jedhee sagalee koo dubbifadhu na waaqeffadhu nan dagatin jedhe isa kondiishinii Waaqayyo siif kenne sanarratti hundooftee gaafa argitu akkam namatti tola. Kondiishinii san gaafa guuttu akkam namatti tola. Isa Waaqayyo siin jedhe sana gaafa guuttu akkam namatti tola. It's very wonderful. It's very wonderful. Oh. Yesus Kiristoos gooftaadha. Natti tola dhugaa baay'ee natti tola gaafan iddoo kana dubbisu baay'ee natti tola. Hin arge abbaa koo. Ani argeera nama milkaa'eera jechuu isaati. Naaf milkaa'e jechuu isaati bakka nan argee. Nan guutadhe kondiishinicha. Haalichi nan guutadhe jechuu isaati. Yesus Kiristoos gooftaadha. Qabxii sadaffaa. Lammaffaa maal jennee jirraa? Isa namni hin argin argu. Isa namoonni kun arguu dadhaban arguu jennee jirra. Qabxii sadaffaa fi isa dhumaa gaafa laallu isa dhageenye isa fudhanne sana hojiitti hiiku. Eelsaan isa Eliyaas irra dhaga'e sana isa argee sana hojiitti hiike. Maal godhe lakkoofsa 14 irratti dhufe gonfoo sana yookaan immoo kaabbaa sana qabatee maal jedhee Waaqa Eliyaas ati eessa jirta jedhe. Waaw eessa jirta Waaqa Eliyaas. Kan gaafa kaan Eliyaas gaafa bishaan kana rukutu bishaanicha kan addaan kutte impossible isa jedhame sana possible kan goote hin danda'amu isa jedhamu sana kan dandeessiste ati Waaqni Eliyaas eessa jirtaa practical eessa jirtame Waaqni sun kan ani ijaan arge sun kan ani itti amane sun eessa jirta ati Waaqa kana ati eessa jirtame mi'ati ofii keenyatti mul'isi mi'ati natti mul'adhu jedhe Yesus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoon sun maal godhe gaafa bishaan rukutu bishaan iddoo lamatti cite jechuudha. Akkaataa kanaan maal ta'ee gamatti bu'e. Kanaafuu Eelsaan ammaa wanti inni dhaga'aa ture wanti inni Gilgaal irraa jalqabe Gilgaal Beetel Iyyaarkoo Yordaanos jedhaati dhufee faana argadhu malee hin deebi'uu sirraa addaan bahu jedhee itti cichee hordofe saniin argate. Innis hojii achumatti ila Yordaanosiin gamatti argate Yordaanos sumarratti hojii jalqabe. Haleluuyaa. Achumatti hojii jalqabe Yesus Kiristoos gooftaan hin argatta achumatti hojii jalqabda ameen hin argatta achumatti hojii jalqabda hin argatta siif kennama hin argatta achumatti hojii jalqabda amma ila inni tamma argachuudhaaf jettu kuni kan turuu miti achumatti hojii kan jalqabu achumatti aktiivii ta'ee hojii kan jalqabu jechuudha yeroo tokko baankiin gaafa buukii banannu yookaan immoo ATM gaafa nu kennanii within 24 hour sa'aatii 24 booddee itti fayyadamuu dandeessaa nuun jedhu yuusi kun haala nuuf kennu sa'aatii nuuf kennu amma inni kun akkas miti inni amma argachuudhaaf jettu erga sagalee kana dhaggeesse booddee inni argachuudhaaf jettu sa'aatii siif hin kennu haala siif hin kennu yeroo gabaabaa keessatti ila amma battalatti fudhatte keessatti hojiitti siif hiikama. Yesus Kiristoos gooftaadha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Ijjannoo qabaachuu qabna. Ijjannoo akkamii? Ani hin deebi'u. Lakkii dhaabadhu. Ani hin dhaabadhu. Lakkii dhaabadhu. Ani hin dhaabadhu. Lakkii duuba deebi. Lakkii ani hin deebi'u. Ijjannoo qabaadhu. Lakkii Kiristoosii akkas. No. Ani Kiristoos irraa duubatti hin deebi'u. Lakkii akkas. Lakkii ani isarraa duubatti hin deebi'u. Ijjannoo qabaachuu. Ijjannoo qabaadhu. Ijjannoo qofa miti. Beela qabaachuu. Rahaab beela qabaadhu keessa keetti. Dheebuu qabaadhu. Dheebuu afur qulqulluu. Dheebuu sagalee Waaqayyoo. Dheebuu dhimma hafuuraa. Dheebuu qabaadhu keessa keetti. Hin quufin. Akka warra Beetelii. Hin quufin. Akka warra Iyyaarkoo. Dheebuu qabaadhu. Inni kun gochaan agarsiisa. Isa amante sana gochaan agarsiisa.
Gochaan agarsiisi. Gochaan agarsiisi. Amantiin yoo gochaan hin mul'atin baay'ee rakkisaadha. Gochaan mul'achuu qaba amantiin. Gochaan mul'achuu qaba. Gochaan agarsiisi. Isa amantee gochaan agarsiisi. Piraaktikaalii itti fayyadami. Hin sobin yoo isin jedhe hin sobin gochaan agarsiisi. Gochaan agarsiisi. Jiraadhu gochaan agarsiisi. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Egaa akkasiidhaan gudunfaa. Gudunfaa isaa na dhagaa. Warri of kennuu dadhaban, warri ofii miidhamanii jireenya waaqayyoof jiraachuu dadhaban gelgeelaatti dhaabbatanii hafanii jiru. Maalan jedhe? Warri of kennuu dadhaban, warri ofii miidhamanii waan hamaa sana ofirraa kutuu dadhaban gelgeelaatti yookaan immoo Gilgaalitti dhaabbatanii hafanii jiru. Lammaffaa. Warri dheebuu hafuuraa dhaban, warri beela hafuuraa dhaban Beetelitti dhaabatanii hafanii jiru. Beetelitti dhaabatanii hafanii jiru. Warra deemanitti quba qabu. Ilaa kun asirraa fudhataa, ilaa kun akkasii, warra sanatti quba qabu. Ofii isaanii achitti dhaabatanii hafan. Warri maal ta'an? Warri beela dheebuu hafuuraa of keessaa hin qabne jechuudha. Isanaaf qabadha. Warri gara fuulduraatti amanuu, gara fuulduraatti socho'uu dadhaban, warri gara fuulduraa tarkaanfachuu dadhaban, መንፈሳዊ እንቅስቃሴ sochii hafuuraa gara fuulduraatti warri gochuu dadhaban Iyyaarkootti dhaabatanii hafanii jiru. Achi Iyyaarkoo jiru. Yoo deemtan achitti isaan argatu. Iyyaarkootti jiru. Iyyaarkoo jiru isaan. Sadaffaan isa kanadha. Afuraffaa. Warri galaana Yordaanos arganii galaana kana ce'uun hin danda'amu. Galaana kana gamatti bu'uun hin danda'amu. This is impossible jedhanii warri hin danda'amu ofirratti labsan Yordaanos cinaatti dhaabatanii hafanii jiru. Achitti dhaabatanii hafanii jiru. Warri of kennan, warri beelaaf dheebuu hafuuraa qaban, warri gara fuulduraatti sochii godhan, warri Yordaanos addaan kutuu hin danda'ama, cituu hin citaa, ce'uun hin danda'ama jedhanii amantiidhaan tarkaanfii fudhatan warri carraaqan isa caalu sana argatanii jiru. Haalleluuyaa. Ati nama kana keessaa isa kami? Isa Gelgeelatti hafeedha moo ati? Isa Beetelitti hafeedha moo ati? Isa Iyyaarkootti hafeedha moo ati? Isa Yordaanositti hafeedha moo ati? Isa kana hundumaa carraaqee qormaata injifatee, dadhabina injifatee, bu'aa bayii garaagaraa injifatee isa gamatti bu'e sanaadhaati. Isa kamiidha? Haalleluuyaa. Isa caalu argachuudhaaf cimnee haa carraaqnu. Cimnee haa jabaannu jennee jirra. Waaqayyo immoo isa ati yaadde siif haa kennu. Isa ati itti dadhabde siif haa kennu. Yaa obboloota koo, kutaa kana gaafa dubbisu waan amma dubbadhe kanatti natti dhaga'ama. Kan caalu argachuudhaaf jabaannee carraaquu, jabaannee tarkaanfachuu. Waaqayyo immoo nu waliin jira. Inni immoo si gargaara. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo an sin kadhadha. Ijoollee kee yaa Waaqayyo warra Gilgaalitti hafan, warra Gilgaal keessa jiran, warra Beetel keessa jiran, warra Iyyaarkoo keessa jiran, warra Yordaanositti dhaabatan ammaan jalqabii isaan sochoos. Ammaan jalqabii isaan sochoos. Daldala isaanii sochoos. Barumsa isaanii sochoos. Tajaajila isaanii sochoos. Hojii isaanii sochoos. Maatii isaanii sochoos. Jireenyi isaanii ammaan jalqabee from impossibility to possibility haa ce'u. Gara impossibility irraa hin danda'amu kan jedhame irraa gara hin danda'amaatti isaaniif haa ce'u. Waan isaan dadhabanii harkisaa turan ammaan jalqabee isaaniif haa qabamu. Ammaan jalqabee isaaniif haa qabamu. Ammaan jalqabee isaaniif haa qabamu. Waan isaan qabachuu dadhaban maqaa Yesuus Kiristoosiin ammaan jalqabee isaaniif qabi ati. Ammaan jalqabee isaaniif kenni ati. Ammaan jalqabee isaaniif kenni ati. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisaaq, sin kadhadha maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ijoollee kee warra yeroo kana sagalee kana dhaggeeffatan ati isaan gargaari. Iddoo isaan jiran keessaa isaan baas. Gelgeelatti isaan hin hafin. Beetelitti isaan dhaabatanii hin hafin. Iyyaarkootti dhaabatanii hin hafin. Yordaanositti dhaabatanii hin hafin. Jireenyi isaanii dachaa lama haa argatu. Jireenyi isaanii isa caalee haa argatu. Jireenyi isaanii gara isa caaleetti haa ce'u. Warra amma sochii gochuudhaaf sodaatan, piroosesii gochuudhaaf sodaatanii jiran kana amma ati jabina isaaniif kenni. Ka'anii haa socho'an. Ka'anii haa deeman. Sochii isaanii ati isaan gargaara. Jireenya isaanii ati isaan gargaara. Waan isaan gargaartuuf galatoomi. Ulfinnii fi kabajni si qofaaf haa ta'u. Waan nu gargaarteef galatoomi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
Egaa sagalee Waaqayyoo kana wajjin isin wajjin kan ture ana obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Dooktar Alamaayyoodha. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Shaaloom.